Ashamam harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media sagantaa oduu Oromiyaa Global Media team oduu waliin anseenaa sabaatiin dura dursuun hangafoota oduu Buusatitti waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu waboon himeera. Itoophiyaatti daa'imman 200 lakkaa'aman hanqina nyaataan dararamaa jiraachuu jaarmiyaan Save the Children beeksiseera. Waraanni Oromiyaa keessatti adeemsifamu waraana hammaataa ijaa fi gurra addunyaa jalaa dhokate ta'uun himame. Amma oduu bal'inaan Buusatitti waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu waboon himeera. Waboon zoonii giddu galeessa godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatitti humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu maddeen waraanaa ibsanii. Gama biraatiin gooliinsa waraanaa mootummaa fi waraana daangaa fi hongeen mudatee jiraattonni rakkoo hamaaf saaxilamu himu. Lola cimaan guyyoota lama dura aanaa Boosat araddaawwan akka ulaa kaabii diimaa ijaara. Dhiiraa fi haroo diimaa keessatti waboo fi loltoota biltsiginnaa gidduutti gaggeeffameen humnoota mootummaa irratti hubaatiin gahuun himame. San hordofuun waraanni biltsiginnaa aanaa Boosat ganda gaarrii fi aanaa Fantaallee ganda Gidaaraa jedhamutti oraalii afuriin fi buufamuun manneen jiraattota ibiddaan barbadeessaa jiraachuu jiraattonni beeksisanii. Jiraattonni irraa manni gubate lakkoofsa 48 yoo ta'u abbootii warraa 31 jalaa beelladoonni danuun yoo saamaman midhaan nyaataa dabalate qabeenyi jiraattota danuu humnoota mootummaatiin manca'u odeeffannoon ni hima. Waraanni mootummaa biltsiginnaa maqaa duula opereeshinii Fararii Pheelulaatiin bobbaafamee gandoota aanaalee lamaanii keessatti bobbaafamuun ijoollee keessantu waboo keessa jira jechuun hawaasa daraa oola jechuun jiraattonni yaada kennan. Wiixata darbe aanaa Fantaallee ganda ginda barate iddoo waboon madheeffatee jiru nutti himaa jechuun namoota nagaa hedduu hidhaa akka turanis jiraattonni ibsanii. Horsiisee bultoonni aanaa Fantaallee rakkoo sadiif saaxilamaniiru kan jedhan jiraattonni gooliinsa maqaa sakatta'insa wabootiin mootummaan irratti raawwate weerara daangaa gama lixaanaa Dinnichaatti bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraan gaggeessaa jiruu fi hongee ta'uu dubbatu. Waggaa kana sababa hanqina roobaatiin gogiinsa hamaan waan mudateef horsiisee bultoonni hawaasa Karrayyuu gandoota hedduu gadhiisuun beelladootaaf nyaata barbaacha gara aanaa Boosatiif naannoo warshaa sukkaara Mataa Haraatti godaanaa jiraachuus eeraniiru. Maqaa beelladoota keessattuu shankoora mootummaa balleessaa jiraatiin beelladoota fi namoonni hedduun namoota mootummaatiin hidhaman hanga ammaatti mana hidhaatti uguramanii kan jiraatan ta'uu himaniiru. Ajjecha abbootii gadaa booda ilaalchi mootummaan ummatichaaf qabu hammaachaa dhufuun ummanni carraaqqii mataa isaa fi hongee fi gogiinsa mudatee dandamachuu akka hin dandeenye danqeera yaadni jedhu kallattii adda addaatiin jiraattota biraa dhagahamaa jira. Itoophiyaatti daa'imman 200 lakkaa'aman hanqina nyaataan dararamaa jiraachuu jaarmiyaan Save the Children beeksiseera. Jaarmiyaan gargaarsa idil addunyaa lubbuu baraarsaa daa'immanitti hojjetu kun Itoophiyaatti daa'imman 185 hanqina nyaataa hamaan dararamaa jiru jedhe. Itoophiyaan kutaalee harka caalutti hongeen ganna 40 keessatti mul'atee hin beekne kan mudate yoo ta'u keessattuu daa'imman kichuun beelaaf saaxilamuu beeksise. Itoophiyaatti bakka buutuun jaarmiyaa kanaa Zaaviyaar Joobaartiin dandeettii hongee babal'ataa jiru dandamachuun sababii walitti bu'iinsaa fi weerara COVID-19 laafe jedhan. Jiraattonni horii isaanii jalaa du'an qe'ee isaanii gatanii baqachuuf dirqamaniiru jechuun Zaaviyaar himaniiru. Waqtiiwwan roobaa afur hanqina roobaa mudatee waqtiin inni shanaffaanis akkasumas ta'uu mala kan jedhe jaarmiyaan kun Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 30 ta'an deeggarsa namoomaa barbaadu jedhama. Jaarmiyaan kun akka jedhutti hanqina nyaataa ji'oota 12 darban keessatti parsantaa 64 dabalee kanarras caaluu mala jechuun akeekkachiisan. Itti dabaluun akka ibsetti gaanfa Afrikaatti rakkoonni hanqina nyaataa sababa weerara COVID akkasumas waraana Yukireeniin gatiin nyaataa qaala'uu fi hanqina deeggarsaatiin jabaate jedhama. Hanqinni nyaataa kun ji'oota lamaan dhufan akka jabaatee itti fufu kan eere jaarmiyaan kun deeggarsa hatattamaa akka kennamu gaafateera. Beelli hamaan waan ta'eef beelladoota daa'immanii fi dubartoota miidhuu eegaleera jedhe. Baha Itoophiyaa naannoo Somaaliitti jiraattonni jaldeeyyii beela'ee uleen ofirraa ittisuun qorumsa isaaniitti ta'uusaa jaarmiyaan kun akka fakkeenyaatti eereera. Daa'imman rakkoo kanaan miidhamuun kanneen 100 lakkaa'aman hanqina nyaataaf saaxilamuu himaniiru. Dhibeen kun madiinummaa qaama isaanii kan laaffisu lubbuu isaaniif kan yaaddessuuf dhibee biraaf yoo saaxilaman du'uu malu jedhama. Ji'oota muraasa dura jaarmiyaan gargaarsa daa'imman irratti hojjetu UNICEF naannolee Affaar, Oromiyaa, uummattoota kibbaa fi Somaalee hongeen mudachuu hordofee namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman rakkataniiru jedhe. Naannolee arfan keessatti hongeen mudate namoota miiliyoona 7 waan saaxileef deeggarsa hatattamaa akka barbaachisu akeekkachiisee ture.
hongee mudate kanaan beeyladoonni hedduun du'aniiru. Hanqina soorataa fi bishaanitiin namoonni hedduunis qeerraa buqqeeram. Tibbana naannoo Affaaritti sababii waraana balaa fi uumamaatiin namoonni miliyoona 1.3 caalan hanqina soorataaf saaxilamuu qondaaltonni naannichaa himaniiru. Sababa kanaan lubbuun daa'immanii darbuu akka jiru dhaabbileen gargaarsaa himeem. Hongeen ganna 40 keessatti isa hammaataadha jedhame kuni kanaan biyyoonni baha Afrikaa argamanis biroos miidhamaniiru. Biyyoonni akka Keeniyaa fi Soomaaliyaa iddoowwan muraasni hongee kanaan miidhamanii dhaabbanni biyyoota gamtoomanii caamsaa darbe akka beeksisetti ardii Afrikaatti herdiileen biroo caalaa waggoota lamaan darban hongeen miidhamte. Dhaabbatichi yaa'ii dhimma beela hongee fi dhiqama biyya irratti Ivory Coastitti taa'een bara roobni dhabamuun namoonni miliyoona 20 ta'an akka yaaddessu beeksise. Ganna lamaan darban biyyoota sababii gogiinsaatiin labsii yeroo muddamaa labsan 23 keessaa 14 biyyoota Afrikaa ta'uun yaa'ii kanarratti ibsameera. Waraanni Oromiyaa keessatti adeemsifamu waraana hammaataa ijaa fi gurra addunyaa jalaa dhokate ta'uun himame. Biyyoon siyaasa dhimmoota gaanfa Afrikaa Yayyaa Bashir hammeenya waraana Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru kan Tigraay keessatti adeemsifame gadi miti jechuun Oromiyaa keessatti waggootaaf waraanni hamaan lubbuu lammiilee nagayaan nyaataa jiru waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa Biltsiginnaa gidduutti adeemsifamaa jira. Lamaan dura mootummaan federaalaa fi naannoo Oromiyaa qindoomuun dura farra riphee lolaa mata duree jechuun waraana Oromiyaa irratti labsaniin milkaa'uu fi waboon sadarkaa biyyaaf yaaddoo hin taane irraan gahuu isaanii ibsanii turan. Hirmuummaa Itoophiyaa Abiy Ahmadis walgahii paarlaamaa tibbana taa'ame irratti duula naannoo Oromiyaatti adeemsifameen bu'aa gaariin argame jedhan. Ji'oota lamaaf walakkaa keessatti duulli bu'aa qabeessa Oromiyaa keessatti adeemsifame. Oromiyaa keessatti miseensota waboo kuma caalan ajjeefamanii jiru, kumaataman ammoo booji'amanii jiru jedhan. Gama isaatiin tibba lixa Oromiyaa fi bakkeewwan birootti opereeshinii jajjabaa gaggeessuun yaaddoo cimaa mootummaaf ta'uu mul'isee jira. Kan mootummaan jedhus dhara jechuun jira. Ibsa gama mootummaatiin kennama kana ilaalchisuun yaada kan kennan dubbii himan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbii kunuunloo sobaati mootummaa oofudha jedhaniiti jiru. Mootummaan Itoophiyaa waggoota darban irra deddeebiin waboo balleessuun himaa ture jechuun dubbatu. Waboon immoo humna dabalataa hedduminaan leenjisuun meeshaalee waraanaa kan duraan caalaa hidhachuun humna qabu mootummaan agarsiisu. Wal waraansa Oromiyaa keessatti har'a gahee jira. Loltoonni bulchiinsa Biltsiginnaa uummata qulqulluu qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jechuun goolee Oromiyaa danuu keessatti ajjeesaa jiraachuun isaanii ragaaleen ni mul'isu. Ajjechaan cinatti ammoo saamicha qabeenyaa, hidhaa, reebichaa fi manneen uummataa ibiddaan barbadeessuun gochoota humnoota mootummaan bal'inaan Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiranidha. Tibbana yuunivarsiitii biyya Siwiidin irraa barnoota saayinsii siyaasaatiin kan eebbifame Yaayyaa Bashiriif gaafiif deebii OMN wajjin taasise irratti yoo dubbatu waraanni adeemsifamaa jiru waraana hamaa dhiiga uummata nagaa dhangalaasaa jiruu fi ija hawaasa idil addunyaa jalaa dhokatedha jedhe. Humnoonni mootummaa haleellaa yeroo raawwatan hawaasa qulqulluu hidhannoo hin qabne irratti raawwataa jiru kan jedhe Yaayyaa Bashir namni fira waraana bilisummaa Oromoo keessaa qabu ajjeefamaa jira jedhe. Waraana Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiruuf addunyaan akka gurra hin kennine kan taasise wantoota gurguddoo lama ta'uu kan eere namni siyaasaa kun Itoophiyaatti dhiyeenya. Hordofuun kun jalqaba mootummaan abbaa irree kun Oromoo keessaa bahee qabsoo Oromoo na fide jedhechuun lallabachuu isaati jedhama. Kan lammataa immoo hojiin siyaasaa fi waraana qindaa'ee hojjetamuu dhabuun isaa wareegama qaalii nu kaffalchiisaa jira jedhe. Waraanni Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru gurra dhaabbilee gargaarsa namoomaa fi miidiyaalee idil addunyaa akka dhaqqabu hojiin bal'aan gama paartilee siyaasaa, waldaalee hawaasaa fi aktiivistootaan akka hojjetamuu qabu Yaayyaa Bashir dhaamee jira. Suudiin namoota saala wal fakkaatu leellisan jajjabeessa jechuun meeshaalee halluu sabbata waaqaa qaban dhorkuun dhagahame. TV'n biyyattii akka gabaasetti qondaaltonni biyyattii ashaangulliitii fi huccuu daa'immanii halluu sabbata waaqaa qabu bakka jiru hundaa walitti qabanii gubaa jiru jedhame. Sababni isaas ammoo halluun kun warra fedhii saala wal fakkaatu leellisaniin hidhata waan qabuuf isaan jajjabeessuun daa'imman balleessaa adeema jedhanii waan amananiif jedha gabaasni kun. Miidiyaan biyyattii Al-Akbaarii fi jedhamuun wayita qondaalonni ministeera daldala magaalaa guddoo biyyattii Riyaad keessatti suuqiiwwan irra deemanii meeshaalee halluu kana qaban walitti qabanii gabaase. Meeshaaleen isaan akka badan turanis kopheewwan, meeshaalee miidhagina rifeensaaf godhataman, koofiyyaa, kopheewwanii fi ijoolleef meeshaalee barnootaa kan ta'anidha. Kun ammoo daa'imman halluu warri saala wal fakkaataa leellisan fayyadaman beeksisaa akka guddatan haala mijeessaa jira waan ta'eef dhabamsiifamuu qabu jedhan. Ministeerri daldala meeshaalee halluu fi danaa duudhaa hawaasaa fi amantii faallaa ta'an walitti qabuun barbadeessuuf gareen hundaa'e hojii eegalire jechuun tiwiitara irratti barreesse.
suuqiiwwan meeshaalee akkasii daldalan seeraan akka adabamanis eeree jira. Darbes biyya ollaa Suudii taate Kaatar biyya halluu sabbata waaqaa qaban walitti qabuun barbadeessaa turtedha. Qondaalonni mootummaa biyyattii halluun kun duudhaa amantii Islaamaa faallessa jechuun akeekkachiisanii turan. Saawud Arabiyaa keessatti kanneen garee Sunni Musliim jedhamaniin bulan fedhii saalqunnamtii yookiin waa'ee akkaataa saalqunnamtii irratti seera ittiin bulmaata qabaachuu baatanis garuu fedhii saala wal fakkaataa dabalatee walqunnamtii saala gaa'ilaan ala kamiyyuu akka dhorkaman beeksisanii. Akka seera Islaamaatti Islaamik La'uu biyyattii saala wal fakkaataadhaan namoonni fedhii saalqunnamtii walirraa qaban yookiin amala akkasii kanneen agarsiisan du'aan adabamuun yookiin akka reebamu ibsame. Adabbiin kun akkaataa cimina balleessaan raawwatameen irratti hundaa'uun kennama. Dhiirti akka dubartii of fakkeessu yookiin amala dubartii ofitti hidhatee jiraachuunis seeraan ala. Masriin waancaa addunyaaf Qaatariif darbuu dadhabuu ishee hordofee leenjisaa ganna 54 Galaal ji'a eeblaa keessa leenjisee Kaarlos Qorqos bakka bu'uun leenjisaa garee biyyaalessaa ta'uun muudame. Haa ta'u malee gulaalli waancaa Afrikaa bara 2023 tapha garee biyyaalessa Itoophiyaa waliin godhan irratti 2-0 injifatamuu fi tapha bichummaa ammoo Kooriyaa Kibbaa erga injifatamanii hojiirraa gaggeeffaman. Miseensi boordii waldaa kubbaa miilaa Masrii Haazim Imaam leenjisaa lammii biyya alaa ta'e qacaruuf akka jedhan himaniiru. Galaal bara darbe kilaba magaalaa Kaayiroo Piraamiid leenjisaa erga turanii leenjisaa garee biyyaalessaatti dhufan. Kana dura kilaboota akka Zamalek, Masrii fi Al Ahlii Tiripoolii leenjisuun beekamu. Ji'a waxabajjii keessatti tapha jalqabaa isaanii gara xumuraa irratti Giniidhaan 1-0 mo'atte. Garuu taphoota lama dursaan taphattoota Masrii fi Moosaalan irraa hafee mo'amuun isaanii gatii isaan kaffalchiiseera. Waldichi leenjistoota Eelin dubbachaa akka jiru himuun daayirektara kutaa teeknikaa haaraas akka qacaru ibse. Leenjisaan Ehaab Galaal galateeffachuun barbaada nama kabajamaadha haalota ulfaatoo keessatti nama hojjechaa turanidha jedhama. Dhiifama gaafachuuf barbaada garuu takka dhiibbaan jiru guddaa ta'a kanaafuu jijjiirama fiduun hunduma keenyaaf gaarii akka ta'etti ilaalle jedhan. Leenjisaan Kooroos kana dura yeroo 7 shaampiyoona Afrikaa kan turte Masrii leenjisaa kan turanii fi Sir Alex Fargusan jalattis gargaaraa kan turan akkasumas Poorchugaal fi Iraan leenjisaa kan turan Masriidhaaf xumura waancaa Afrikaa darbeef dhaqqabsiisaa ture. Garuu Senegaal rukuttaa peenaaliitiidhaan waancichaa mo'atte. Itti aansuun Masriin ammas gulaallee waancaa addunyaaf Senegaaliin mo'amuun dorgommicha keessaa hafte. Kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Global Media oduun sa'aatii kanaaf isiniif qabannee dhiyaanne kanumaan goolabameera. Odeeffannoowwan Oromiyaa Global Media kanaaf waliin turtii gaarii.